Akkam jirtu daawwattoota keenya nagaan keenya kabajaa iddoo jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jecha kun Oduufi Odeeffannoo FiB'ti. Oduufi Odeeffannoo kana isinitti himuudhaaf Beenyaa Sheeramuu, Daniil Tasfaayitii fi Seenaa Lammii ammoo ogummaa teeknikaatiin nu faana jira. Hanga xumuraatti nu faana turaa isiniin jenna. Ajandaalee keenya guyyaa irraa isinitti himne gara odeeffannoo keenyaatti ceena. Ajandaa guyyaa irraatiif qabannee jirru keessa tokko lama. Talaga Oduufi Odeeffannoo keenya guyyaa irraatiin dhimmoota biyya keessaa fi akkasumas biyya alaa qabannee dhiyaanneerraa dhimmoota biyya keessaatiin yeroo ammaa kana Oromiyaa keessatti namoonni miiliyoona 2 ol beelaaf saaxilamaa jiraachuu isaanii fi akkasumas immoo haleellaan tibba kana godina Wallagga Ba'aa aanaa Kiiramuutti raawwateen namoonni hedduun lubbuu dhabuu isaanii akkasumas kanneen biyya alaa keessaa immoo baankiin addunyaa Afgaanistaan irraa yeroo ammaa maallaqa ramadee jiru addaan kutuu fi akkasumas hoogganaan waraanaa basaasa Ameerikaas icciitiidhaan gaggeessaa Taalibaanii wajjin mari'achuu fi dhimma pirezidaantii Chaadis kan kaa'amtu ta'a jechuudha. Talaga ajandaalee keenya kanarratti xiyyeeffachuudhaan gabaabsinee odeeffannoo addunyaawaa ta'an kan biyya keessaa walitti idaane simbiraan keenya daawwattoota keenya hanga xumuraatti nu faana turaa isiniin jenna ammas irra deebine. Egaa akkuma beekamu Oromiyaa keessatti iyyuu akka biyyaatti jechuudha sababii balaa uumamaatii fi balaa namtolcheetiin namooti hedduun isaanii miidhaa adda addaatiif yeroo isaanitti saaxilaman miidiyaaleen biyya keessaa akkasumas immoo kan addunyaallee yeroo isaanitti gabaasa isaaniitiin addeessan hin mul'ata. Keessaayyuu yeroo itti biyyattiin waraansa jabaa gara kaabaatti gaggeessaa jirtu kanatti ammoo duulli hundumtu jechuudha. Baajeti biyyatti baay'eenis xiyyeeffannoon biyyatti warra biyya bulchanis irra jireessaan gara waraana kanatti fuullafatee yeroo jirutti namooti warri miidhaman sababa balaa adda addaatiin kan beela'an immoo miliyoona 2 ta'anii akka isaan jiranidha Oromiyaa keessatti kan Tigraay fi kan naannolee biraallee utuu hin dabalatin jechuudha. Achi gara Beneshaangulittis yoo gadi buute waanuma wal fakkaataadha jechuudha wanti mul'atu gabaasaan adda addaa kan ba'u kan argisiisu jechuudha. Akkuma tamma kaastega keessumatti iyyuu kan naannoo Oromiyaatti deebine yoo ilaalle balaa uumamaa dabalatee akkasumas balaa namtolcheetiin miidhaawwan garaagaraa dhaqqabeen keessumattuu godinaalee kanneen akka Gurjii fi Arsii Lixaa keessatti sababa hongee fi tasgabbii dhabuutiin namoonni miiliyoona 2 ol beelaaf saaxilamanii akka jiran keessumatti immoo kan Gujii addatti yoo ilaalle namoonni 250 yeroo ammaa beela guddaaf saaxilamanii akka jiran koomishiniin hooggansa sodaa balaa Oromiyaallee kaasee jira. Kunis kan wal qabatu roobni yeroo malee mudachuu fi akkasumas darbee sababa tasgabbii dhabuu naannichatti mudateeni sigigala lafaa fi balaa adda addaatiin qaqqabeen yeroo ammaa namoonni kun balaaf saaxilamanii akka jiru koomishiniin sodaa balaa Oromiyaas dhugaa bahee jira. Keessumattuu Gujii keessatti yoo fudhatte yeroo ammaa namoonni 100,100 ta'anii deeggarsa kan argatan yoo ta'u namoonni 250 ta'an ammallee immoo deeggarsa akka barbaadan koomishiniin sodaa balaas kaasee jira. Bulchaan godinichaas kan dhugaa bahee kan jirudha jechuudha. Egaa gama kanaatiin yoo fudhattee ilaalte keessumaayyuu yeroo darbee godina Arsii Lixaa Shaashamannee keessatti namoota beela'anii achi buuteen isaaniillee yeroo dhabamee jirutti jechuudha. Abbaan qabeenyaa kolleejjii tokko magaalaa Shaashamannee keessa kan jiru maatii barattoota isa biratti baratanii gaafa waa'ee maatii isaanii odeeffatan inni kaan ijoollee isaa dhabee obbolaa isaa dhabee waan adda addaatiin yeroo isaanitti xiinsammuudhaaf saaxilamanii waanuma jiru tilmaamee rakkoo jiru erga qoratee booddee waan ka'ate irraa jechuudha gombisaa isaa keessaa fuudhuudhaani namoota harka qalleeyyii kana yookaas namoota beelaaf saaxilaman kana dhaqee kan inni qaqqabee jirudha. Odeeffannoon gama sanaatii ba'e oduu isaasii kan gabaasne. Haa ta'uyyuu malee egaa Oromiyaa bakkeewwan hedduu keessatti namooti nyaatanii bulaa jiru uffatanii bulaa jiru itti tolee jiraachaa jiru jettee yoo ilaalte iddoowwan baay'eetti waanuma dur harkaa gara afaanitti geeffatu iyyuu amma yeroo isaanitti dhabanidha. Namooti baay'een uummati keenya nan beela'ee sana naa godhe kana naa godhe yeroo baay'ee himachuudhaaf illee hin sodaata. Maaliifi wanti kun baay'ee baratamaa waan hin taaneef jechuudha. Uummata keenya keessatti alaa cabsatee waan hundumaati qe'eesaatii waan fayyadamuu fi beelli uummata keenya biratti baay'ee waan baratamaa waan hin taaneef nan beela'ee ollaa dhaqee kajeelee nyaachuullee mootummaadhaan kana naa godhe dhaqee mootummaatti himachuullee kan saalfatudha uummati keenya. Amma garuu egaa qorannoon adda addaa akka argisiisutti godinaalee Oromiyaa baay'ee keessatti warra qorannoon bira hin geenyellee fudhattee ilaalte baay'een isaanii jireenya isaan jiraachaa jiranii baay'ee yaaddessaa ta'e akka jirudha. Keessumaayyuu kallattii itti daandiin cufamu iddoo tokko tokkotti gara lixa Oromiyaatti asiin Gujiitti deemte yoo ilaalte iddoowwan baay'eetti uummati keenya jiraachuu hamma dadhabutti
nutti jechuudha. Yeroo inni itti ga'ee jirudha. Inni kaan amma birrii marqabnuun iyyuu waa bitachuu dadhabnee ragadi baanee waanuma barbaannu argachaa hin jirrudha. Dhiyeessiin illee akka garaatti argachaa akka isaan hin jirredha kan mul'atu. Egaa godinoota akka Gujiitti uummanni 100,000 caalan balaa uumamaatiin gargaarsi kennamaafii akka jirudha kan ibsamee jiru. Gama biraatiin egaa sana sodaachuudhaan bara kana naannoon Oromiyaa baajjeta of eeggannoof qabate birrii miliyoona 75 akka dhimma kanaatiif oolchaa jirudha. Odeeffannoon ba'ee jiru kan argisiisu immoo jechuudha. Akkuma tamma kaastegaa dhimma qorannoon kun keessumatti godina Gujii irratti gadi fageenyaan kan xiyyeeffate yommuu ta'u, Gujii keessatti gaa yeroo ammaa aanaaleen 9 dhimma xiyyeeffannoo guddaa argatan akka ta'etu kaafamaa jira. Aanaaleen kunis egaa Eldolloo fi Liiban, Waadaraa, Girjaa, Adoolaa Reeddee fi Sabbaa Boruu dabalatee egaa walumaa galatti namoonni amma kaasne kun rakkoo hamaa keessa akka jiranii fi darbees immoo akkuma amma kaasne qorannoo naannoo Oromiyaa keessa gaggeeffamee namoonni kanaa ol dhiibbaa midhaan nyaataa dhabanii rakkachaa akka jirantu xiinxaluun kan danda'amudha. Kunis immoo yeroo ammaa qaala'insa irra jireenya yeroo ammaa wal qabateenis kanumti waan nyaatee bulu fakkaatullee keessisaa akka miidhamaa ta'etu xiinxaluunis waan nama rakkisu miti. Haa ta'uti garuu dhimma amma kaasne waliin koomishiniin sodaa balaas haa ta'u bulchaan godinaalee kunneen yeroo ammaa xiyyeeffannoo kennamee hojjetaa akka jiru kaasu. Haa ta'uti garuu isaan hojjetaa jiruun kun amma dhuguma namoonni beelaaf saaxilaman kun argachaa jiru wanti jedhu immoo wanta gaaffii keessas nama gashuudha. Isaanis hin kaasan kaaba biyyattiitti rakkoo mudatee wal qabatee dhimma beelaa kanaaf sodaan mudaturraa xiinxala waan qabnuuf qophoofne jirra jedhaniitu jiru. Haa ta'uti garuu kanneen idileetiin gargaaraman caalaa bara kana kan balaa tasaatiin gargaarsa barbaadan heddummataa akka jiranis kaasanii jiru jechuudha. Egaa kana yoo jenne namooti keenya gaa baay'een isaanii immoo yeroo rakkoon akkasii mudatummaa keessumaayyuu uummati keenya naannoo Somaalee Itoophiyaatti gaafa buqqa'ee jedhu keessumaa gara ba'a Oromiyaatti namooti iddoo adda addaa jiran keessumaa iddoo hundumaatii walii birmatanii namoota beela'an kana qe'ee isaanirraa buqqa'an kana qaqqabaadha kan isaan turanii. Amma garuu guutummaadhuma biyyattii keessatti abaluudhaaf birmachuu danda'a yookaan godinni kun godina akkasiitii birmachuu danda'a. Dhiyeessii gaariin achi jira, quufii achi jira iddoon ati maqaa dhoftullee waan jiruun fakkaata. Sirakkisa eenyu adeeggaru waan jettee kaastu sa'aatii ammaa keessa dhaabbattee yoo ilaalte hundumtuu midhaan nyaataatiin of danda'ee jira jette gaaffii keessa wanti gashuu fi mee haalli kun maal ta'a kan jedhus gaaffii keessa wanta nama gashuudha jechuudha. Egaa kanaaf iyyummaa uummati keenya keessumaayyuu biyya laas warra jiraatan biyya keessas warri humni isaanii danda'u abbootiin qabeenyaa akkuma Shaashamanneetti akka fakkeenyaatti abbaan qabeenyaa tokko fakkeenya ta'uu danda'anii abbootiin qabeenyaa jiranii namoota iddoo rakkoon jiru kana mootummaa wajjin isaanii kan dhuunfaattis dhaqanii qaamota gargaarsi midhaan nyaata barbaachisu kana akka qaqqaban dhaamsa keenya dabarsuu barbaanna. Keessumaayyuu dhalattooti godinaalee adda addaa kun biyya laaddoo jireenyi mijataaf hojjetanii jiraachuun akka garaatti danda'amaa jiru keessa warri jiranii ummata kana dhaabbilee gargaarsaallee haasofsiisuudhaani dandamachiisuun baay'ee murteessaadha. Inni guddaan ummati keenya kan inni miidhamaa jiru siyaasa walxaxaa biyya kana keessa jiruun akka ta'e beekamaadha. Rakkoo namtolchee rakkoo uumamaa fakkaachuu danda'a garuu keessisaa dudduuba isaa yoo qoratte ilaalte gadi fageenyaan iddoowwan rakkoon kun itti uumame irra jireessaan siyaasa biyya kanaa wajjin wal qabatee wal harkisee waan deemudha jechuudha. Wanti baay'eensa egaa biyyoota Afrikaa baay'ee keessatti rakkoon kana fakkaatu mudachaa akka jiru keessumaa Madaagaskar keessattis bokkaan waggaa 10 roobiin turuudhaan yeroo itti namooti baay'een isaaniillee ilbiisallee nyaachuudhaaf yeroo isaan itti dirqaman dhaga'amaa jira. Gabaasaaleen adda addaa kan idil addunyaa kan isaan baasaa jiran isa kanadha. Biyya kana keessatti immoo gaa bakkeewwan baay'eetti hanqinni roobaa jira jettee yoo yaadde hanqinni roobaa baay'een hin jiru. Rakkoon siyaasaa iddoo hundumaa jira jettee yoo yaadde rakkoon siyaasaa iddoo hundumaa jira. Atooyyuu malee uummata kanaaf immoo irra jireessaan gama kanaatiin sagalee ta'uufiin bifa barbaachisaa ta'een isaan gargaaruun isaanii fi birmachuun barbaachisaa akka ta'e sumaan dhaamsa keenya dabarsine gara ajandaa keenya sattaanutti ceena. Ajandaa keenya sattaanuun gaa waa'ee balaa yookaas immoo namoota godina Ba'a Wallaggaatti aanaa Kiramuutti jechuudha. Lubbuu namoota 105
50 caalaan darbee akka jiru odeeffannoon BBC'n gama sanatti bilbiluudhaan odeeffate ni argisiisa. Akkuma amma kaastegaa godina Wallagga aanaa Kiiramutti gaa tibba darbee walitti bu'iinsa uumameeni lubbuun namoota hedduu akka darbee fi namoonni hedduunis qabeenya isaaniirraa akka buqqaan egaa BBC namoota achi jiruu fi aangawoota achi jiran illee wabeeffateetu baasee jira. Egaa aanaan Kiiramu Wallagga keessatti akkuma beekamu gaa naannoo daandii guddicha kan naannoo Amaaraa fi naannoo Oromiyaa wal qunnamsiistu irratti argamti. Gama sanaas immoo daangaa Amaaraa fi daangaan Oromiyaa walitti dhiyeenyaan jira. Odeeffannoon achi ba'aa jiru gaa hidhattoonni yookaanis immoo gama sanaatiin ce'anii naannoo Oromiyaatti dhufuun uummata Oromoo irratti dhukaasaa banuun kaan qabeenyaarraa akka buqqaanii fi kaan immoo lubbuu akka dhabantu gabaafamaa jira. Haa ta'uti garuu aangawoonni naannichaa immoo kana waakkataa akka jirantu kaafamaa jira. Hanga ammaattis egaa taatee kanaan namoonni 150 lubbuu akka dhaban BBC namoota achi jiruun wabeeffateetu jira. Akka namoonni naannichaa achi jiran dhalattoonni naannoo Amaaraa bakka sana jiraataa turan baroota dheeraaf bakka sana jiraataa turan bakka sana buqqaanii maatii isaanii fi ijoollee isaanii erga naannoo Amaaraa geessaniin booda hidhatanii gara sanatti deemuun uummata Oromoo irratti dhukaasaa akka banantu ka'aa jira jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee egaa akka bulchitoonni yookaas immoo aangawootii godina kana akka isaan jedhanitti rakkoon garee finxaaleeyyii lamaantu rakkoo kana saaxilee jira yookaas immoo uummati kun akka isaan miidhaman kan gochaa jiru garee kana jechuudhaan kan isaanii dubbachaa jiranii. Haa ta'u iyyuu malee dhugaansaa egaa uummata iddoo sana jiru bira jira. Wanti dhugaansaa jechuudha. Eenyutu yakka kana raawwate namooti du'an kun namoota nagaadha moo namoota hidhattoota dhuguma wanti jedhamu kunis qorannoo gadi fagoo kan barbaadu ta'a jechuudha. Amma iddoowwan baay'eetti iddoo lolli geggeeffamaa jirutti qabatamaadhaan jechuudha. Kaameeraan miidiyaalee idil addunyaa iddoo sanarra jira. Dhaabbileen gargaarsaa idil addunyaa UN amma xiyyeeffannoon isaa gara kaaba biyyattii irratti xiyyeeffatee jira. Miidiyaaleen biyyattiis immoo kan isaan gabaasaa jiran gara sanaadha. Biyyoota adda addaa keessatti namni 150 dhiisii namni 20 yoo du'e illee coverage miidiyaa guddaadha waan inni argatu. Akkuma tamma kaaste immoo namni 150 tun taane namni 5 duuni addunyaa kana irratti coverage hammamii akka argatu illee beekamaadha. Haa ta'uti garuu wanti kun xiyyeeffannoo uummata addunyaa akka hin taane dhimma addunyaa gurri addunyaa akka hin dhaggeeffannes dafee konneekshiin kun addaan cituunsaa hammam wanticha hammaataa akka ta'etu namatti agarsiisa. Sana duwwaa osoo hin taane amma waa'ee lixa Oromiyaa aanaa Kiiramutti waan ta'e qofa osoo hin taane asiin gara baha Oromiyaattis yoo deemtee ilaalte Karrayyuuni wal waraansa guddaa akka isheen keessumsiisaa turteedha. Tibba kana keessa kan dhaga'amaa jiru miidiyaan adda addaas kan isaan dubbachaa jiranii. Egaa yeroo tokko tokko Oromoon utuma ofiisaatii miidhame namoota warra kaan baraaru yoonni miidhame miidhamaan jira rukutamaan jira du'aan jira yoonni jedhillee hin dubbatinii calluma jedhii waan jedhamu fakkaata biyya kana keessatti jechuudha. Maaliif uummati kuni uummata jaalalaan jiraatu uummata nagaa barbaadu uummata saba hundumaa wajjin iyyuu waliigalteedhaan haammatee nyaachisee obaasee beela baasee uummata jiraachuu danda'udha. Haa ta'u iyyuu malee yeroo tokko tokko gaafa inni iyyatu gaafa inni dubbatatu qaamni dafee isaa birmatu akka hin jirredha kan argitu. Namni isaaf ho'u namni isaaf loogu akka hin jirre yeroo baay'ee wantoota adda addaa mul'atan irraan argita. Akkuma amma kaaste egaa uummanni Oromoo kun gaafa teessee yaadus gaafa teessee ilaaltus naannoo biraa keessatti miti. Naannoo masaa keessatti qeema isaa keessatti dararaan irra gahaa kan jiru. Waan amma ka'aa jiru kun keessumatti iyyuu naannoo Oromiyaa godina Wallagga Kiiramutti wanti raawwate kun tibba darbee ani ilaalaan ture Marrajaa TV kan jedhamu Oromiyaa irratti injifannoo galmeessineera jedhee yeroo rogeeyyiin miidiyaa isaanii walharkaa fudhanii haasaa turan illee wanti ba'aa ture jira. Haa ta'uti garuu dhimmi kun akka xiyyeeffannoo hin arganne qondaaltonni naannoo sanaallee wanti kun soba jedhanii yeroo itti gadi qabaa jiran tu mul'ataa jira. Kun immoo deemee maal ta'a kan jedhus gaaffii keessa wanta nama gashuudha jechuudha. Gara kaabaattis achi deemnee yoo ilaalle immoo Walloo Qobboo keessatti ajjecha baay'een akka inni geggeeffamee jirudha kan argitu. Saamichi adda addaa akka inni geggeeffamaa jiru namooti baay'een illee akka isaan du'aa jiranii hidhattoota TPLFtiin yookaas warra mootummaa wajjin wal lolaa jiran karaa sana uummata Qobboo keessa jiraatanii wajjin walitti bu'iinsa uumame namooti baay'een akka isaan du'anii jiran illee gabaasi gara sanaatii ba'ee kan argisiisaa jirudha. Namooti lama utuu faccisaa jiranii uummata isaanii irraallee kan rukutamanii hospitaala garan akka jiran namooti baay'een illee akka isaan du'anii gabaasni BBC'n baasee kan argisiisaa jirudha jechuudha. Keessumaa lola naannoo kaabaatti geggeeffamaa jiru kanaatiin saamichi adda addaa illee baankii irratti illee geggeeffamee akka jiru gabaasni guyyaa kana ba'ee kan argisiisudha jechuudha.
Tolega Oduufi Odeeffannoo keenya kabiraatiin gara biyya alaatti yoo ceene immoo dhimma Taalibaanii arganna. Dhimma Taalibaaniin wal qabatee yeroo ammaa haalli deemaa jirus maal akka fakkaatu gabaasaaleen adda addaa qabataniitu ba'aa jiru. Egaa yeroo ammaa wanti mul'ataa jiru immoo baankiin idilee addunyaa yeroo ammaa deeggarsa piroojektota adda addaaf Afgaanistaanii keessatti ramadee ture addaan kutuusaatii kan beeksise. Kun immoo keessumatti dubartootaa fi akkasumas piroojektota adda addaa biyyattii keessatti raawwatamaa jira irrallee dhiibbaa geessa jedhamaatu jira. Kanaan wal qabatee keessumattuu baankiin addunyaa birrii biiliyoona 5.3 ijaarsa Afgaanistaan keessatti raawwatamuuf ramadeetu jira. Kana yeroo ammaa addaan kutee jiraachuun isaa immoo wanti ka'aa jiru gama fayyaatiin gama dinagdeetiin biyyattii egereen biyyattii maal ta'a kan jedhus xiinxaltoonni adda addaa kaasaa jiru. Keessumattuu Joo Baayiden qabeenya Afgaanistaan baankii addunyaarraa qabdu kan biyya isaanii keessatti argamu irratti illee dhorkaa kaa'anii jiru. Gama kanaatiinis immoo hedduu kan qeeqanis jiru, hedduu immoo kan deeggaranis jiru. Gama kanaan waan qabatteetti nu dabali. Egaa Afgaanistaan erga lolli waggoota dheeraa geggeeffamee booddee Ameerikaan waggoota 20 biyya sana keessatti giddu seentummaadhaan bulchaa hoogganaa qabeenya biyyattiis immoo sochoosaadha kan isheen turte. Aangawooti biyyattii keessa jiran baay'een isaanii Ameerikaadhaa wajjin hojjechaa kan turan illee akka Ameerikaadhaa fi afaan ta'anii hojjechaa warri turan yeroo isaanitti amma Ameerikaan gargaarsa gochaa fi turte yookaas immoo akka kanaan dura ergachaa turte sana yeroo isheen itti ta'uu diddee waan qabdu hundumaa keessaa sassaabbattee yeroo isheen baateedha Ameerikaani. Namooti biyyattii keessatti Ameerikaa abdatanii uummata sana keessatti tajaajila siyaasaaf tajaajila adda addaa kennaa turanii yeroo isaanitti ajjeefamaa jiran illee gabaasii adda addaa mul'ateeti kan jiru. Ameerikaan akka isheen gantuu taatetti jechuudha yerootti ibsamaa jirudha maqaan Ameerikaa akka kanatti yeroo itti xureeffamaa jirullee jiraata. Ameerikaanis immoo waan qabdu hundumaa sassaabbattee baateetti amma immoo baankiin addunyaas tajaajila gara sanatti ergaa jiru yeroo itti irraa kutee biyyattii keessatti qaala'insi jireenyaaf yookaas rakkoon dinagdee hamaan waraansa kanaan wal qabatee uumamuudhaaf adeemaadha jechuudha kan inni jiru. Gama kanaatiin baankiin addunyaa sana keessatti gargaarsa godhu irraa kuteera jechuun uummati biyyattii keessa jiru warri siiviliin baay'ee miidhamoo akka isaan ta'anidha. Warri waraanaa keessa jiranii gargaarsaaf deeggarsa biyyoota adda addaa qabaachuu danda'u ofii isaaniiti. Mootummaan tokko immoo gaafa dhaqee aangoo qabatu deeggarsa adda addaan argatu taanaan hamma dhaqee mootummaa isaa sana caasaa isaa sana ijaarratee hamma dippiloomaasii isaa jabeeffatutti rakkoo gurguddaadhaaf saaxilamuu danda'a. Uummati kana gidduutti miidhamuu danda'a jechuudha. Waraanni waraanaa isaanitti baraniiru dippiloomatii deeggarsa adda addaa qabaachuu danda'u. Hawaasi biyyattii keessa jiru garuu gama kanaatiin jechuudha miidhaa guddaadhaaf saaxilamuu danda'a jechuudha. Keessumattuu immoo dhaabbileen fayyaa yeroo ammaa Afgaanistaan keessatti argaman dhiyeessiin qorichoota adda addaa akkasumas dhaabbilee fayyaa keessatti argaman hanqina qabaachuu fi kanaanis immoo yeroo ammaa hawaasni dhiibbaa adda addaarra gahaa akka jirullee gabaafamaatu jira. Haa ta'uti garuu kan jedhamaa jiru jaarmiyaalee idilee addunyaa wajjin mari'annee dhimmi kun maal akka ta'u furmaatanii keenya kan jedhus ibsi ba'ee jira. Gama biraatiin odeeffannoo kanaan wal qabatu yeroo ammaa kana dhaabbanni hoogganaa basaasaa Ameerikaa CIA jedhamu immoo geggeessaa Taalibaanii waliin icciitiidhaan mari'ateera kan jedhus odeeffannoon ba'aa jira. Haa ta'uti garuu gama hooggantoota lamaanittinis wanti mirkanaa'e akka hin jirretu ka'aa jira. Maddeen miidiyaalee Ameerikaa kanneen akka New York Times, AP fi Washington Post manitti immoo geggeessitoonni Taalibaan hoogganaa CIA waliin wal arganiiru. Haa ta'u malee miidiyaaleen kunneen maal akka mari'atan irratti bal'inaan wanti gabaasanii jiru. Yeroo wal argan sanattis erga hidhattoonni Kaabulii galan guyyoota 15 booda akka wal argantu gabaafamaa jira. Kanaanis immoo yeroo ammaa kana jarreen kun lamaan wal arganiyyuu malee maal akka jedhamtu hin jiru. Haa ta'uti garuu xumura waraanni Ameerikaa Afgaanistaan keessaa bahuu ta'uu mala wanti jedhamus ba'aa jira jechuudha. Egaa Ameerikaan lammiileen Afgaanistaanii 70,000 ol ta'anii biyyattii keessaa xiyyaaraan yeroo isaanitti fiiganii keessaatii xiyyaara irratti ol caccabsanii keessaa ba'an illee mul'achaadha kan inni ture. Egaa gurraandhala bara 2020tti waliigalteen mallatteeffamee jira Dohaatti jechuudha. Loltoonni Ameerikaa fi NATO Afgaanistaaniitii akka ba'an ilaallatu
mallatteessanii akka turanii gabaasii BBC kan argisiisu ta'a jechuudha. Hanga ammaatti egaa namoonni 70,000 ta'an biyyattii keessaati lubbuu isaanii baafachuudhaaf danda'aniiti kan isaan jirani. Baankiin addunyaa egaa maallaqa piroojeektoota Afgaanistaaniif ramadee kan hundumaa jechuudha irraa kutuunsa piroojeektiin kamiyyuu jechuudha Afgaanistaan keessatti kan baankii addunyaatiin hojjetamaa turan akka isaan dhaabbatan akkuma mati kaastee tajaajilli fayyaa guutummaatti akka inni dhaabbatu kan argisiistudha. Inni kan biraan immoo biyyi tokko kan isheen ittiin tajaajila argattu silaati buufata xiyyaaraa irraati yeroodhaaf buufata xiyyaaraa Kaabulis immoo dhaabbatee akka inni jiru tajaajila kennaa akka inni hin jirredha. Biyyooti baay'ee lammiilee isaanii biyya sana keessaa baafachuudhaaf karaa danda'aniin yaalii gochaadha jechuudha kan isaan jirani. Afgaanistaan gaa deebitee dandamachuudhaaf waraana kana booddee yookaas immoo loltoonni Taalibaan kun aangoo qabatan iyyuu malee deebitee biyya taatee dhaabbachuudhaaf ijaaramuudhaaf yeroo kan itti fudhatu akka ta'e dhagaa biyyattii keessatti namooti siyaasaa rogeeyyiin siyaasaa kan isaan dubbachaa jirani guutummaatti barbadaa'ee akka jiru. Keessumaayyuu immoo lammiileen biyyattii keessaa walakkaa ol kan ta'an dubartoonni Taalibaanii loltoonni kun aangoo qabachuu isaaniirraa yaaddoo guddaa akka isaan qabanidha kan isaan dubbachaa jiran jireenya isaaniif yaaddaa akka jiran warri paaspoortii isaaniillee gubanillee akka jiran jechuudha. Kana booddee jiraachuun akka hin danda'amnetti jechuudha yaadaniiti kan isaan yaadda'arti kan isaan jirani. Egaa biyyattiin maal ta'uudhaaf akka isheen jirtu iji miidiyaalee addunyaa gara sanarra jira waan ta'eef irraa jalaan kan hordofaa deemnu ta'a jechuudha. Tole odeeffannoo keenya birootiin immoo gara Afrikaatti achiis kan nu deebisu ta'a. Egaa pirezidaantiin Chaadii duraanii gaajjechaa siyaasaa namoota 40,000 walii yakkamaa ta'uunsaa itti mirkanaa'e egaa yeroo ammaa kana mana hidhaatti du'ee akka jirutu himamaa jira. Egaa maanguddoon ganna 79 egaa Haarber pirezidaantiin jedhamu kun yakka namoomaatti balleessira jedhamee murtiitti murtaa'een yeroo ammaa mana hidhaa keessatti lubbuunsaa dabartee jirti. Lubbuunsaa darbu kanaanis immoo yeroo ammaa egaa dhibee isaa mudatee tureen wal qabatee koronaa vaayirasiin qabames yaalamaa akka turetu himamaa jira. Egaa kamiin akka du'e garuu wanti ifa ta'e hanga ammaatti akka hin jirredha. Egaa bara 1982 hanga bara 1990tti pirezidaantii Chaadii wayita turanitti egaa yakkawwan adda addaa keessumatti yakka dirqisanii gudeeduu yakka namoomaa namoota siyaasaa ta'an irratti beenzila firfirsanii gubuu sigaara irraa xuuxanii gubuu fi kanneen biroodhaan yakka namoomaa raawwataniiru jedhamanii bara 2016 itti murtaa'e ture. Isa dura garuu bakka pirezidaantiin kun hin jirretti egaa manni murtii Chaadii egaa adabbii du'aa itti murteessee ture. Sana asitti egaa qorannoon tokko dhaabbate keessumatti qorannoon gamtaa Afrikaatiin deeggarame namni kun yakka raawwateef itti gaafatamaa akka ta'u murteessee ture. Egaa yakka hojjetan kanaanis immoo namoonni 40,000 ol lubbuu isaanii akka dhabanii fi namoonni 20,000 ta'an irratti immoo dararaa adda addaan akka raawwatetu himamaa jira jechuudha. Egaa pirezidaantichi bara 1990 keessa biyya Senegaalitti baqatanii akka isaanii of baraaranii jiranidha. Haa ta'u iyyuu malee egaa waggaa 20 booddee manni murtii Chaadii pirezidaantiin kun iddooma jirutti adabbiin du'aa akka itti kennamuu qabu murtoo dabarsee jechuudha kan inni jiru. Gamtaan Afrikaa egaa hanga duraanii kanatti faraduudhaa fi dhaddacha addaa tokko hundeessee akka jirudha. Namni kun murtoo kanaanii iddoo jirutti barbaadamee hin ajjeefamamoo hin hafaa kan jedhusi wanti beekamaan hin jirugaa namni kun dhokatee akka jirudha. Senegaalitti baqatee jira jedhama. Maybe Afrikaa keessas jiraachuu dhiisuu danda'a. Wanti qulqullaa'an dhibuu danda'a. Haa ta'u iyyuu malee biyyoota kam keessatti iyyuu jechuudha yakka hojjetteennaan seeraaf dhiyaachuun keenyaafuu adabbii argachuun keenyaafuu jechuudha. Rwaandaa keessatti namichi gocha sanyii duguggaatiin shakkamee ture barbaadamee jechuudha. Waggaa dheeraa booddee Faransaay keessatti qabamee jechuudha seeratti dhiyaateera. Miliquu hin dandeenyu jechuudha waggaa dheeraa booddee inuma to'atame jechuudha. Waraana addunyaa lamaffaa keessatti gocha namichi yeroo bara naazii Jarmanii sana keessatti namichi yakka sana keessatti seekuritii ture yeroo sanatti eegduu ture akka waardiyyaatti nama hojjechaa ture. Waggaa dheeraa booddee garuu yakka sana raawwachuu keessaa qooda qabda jedhamuudhaan yeroo inni itti murtoo argate illee jira. Waggaa 100 booda jechuudha. Waggaa 100 booddee illee jechuudha. Seerri haqni namaa yoomiyyuu jechuudha iddootti jirtutti si biraan hafu si barbaada si qaba jechuudha. Kanaaf namni gaa iddoo jirutti yeroo baay'ee gaafa aangootti dhuftu biyyoota Afrikaa biyyoota addunyaa kana keessattis aangoon kun yookaan teessoon irra teessoo waan si macheessu wayii fakkaata. Humaanitii waan gadhiistu wayii fakkaata. Waa'ee namummaa yaaduu dhiiste
waa'ee ofii kee duwwaa waa'ee teessoo irra jirtu duwwaa akkati yaaddu waan si godhu fakkaata gaafa takka gaafa teessee yaaddu namooti nagaa dhattu gaafa dhaqee teessoo argatu aangoo gaafa argatu gocha gara jabeenyaa dhalli namaa hin godha jettee yaadni yeroo itti raawwatutu mul'ata. Egaa eenyuun iyyuu seerri gadi dhiisu jechuudha. Akkuma amma kaaste yeroo ammaa pirezidaantiin Chaadii kun egaa deeggarsa aangawoota Ameerikaa yookaan basaastota Ameerikaa duraanis qaba jedhamaatu ture. Kunis maali sababni isaas egaa yeroo lola Liibiyaa sana Muhammad Gaadafi irratti tarkaanfii fudhatee irratti giddu galeessa godhatanii Ameerikaanonis deeggaraa turan jedhama. Keessumatti egaa bara 1983 akka lakkoofsa warra Faranjootaatti Ameerikaa fi Faransaay loltoota Liibiyaa Chaadii keessa jiran ari'uuf nama kanaa wajjin walitti dhufeenya qabu jedhamaatu ture. Egaa sanas wal qabate bara aangoo keetti yakka hojjetteen kanumtatti duukaa hojjetaa turtellee yeroo ragaasitti baantu mul'ata. Wanti ammas keessatti ka'e poolisoonni yeroo sana pirezidaantii kana wajjin hojjetan yakka suukkanneessaa raawwachuu isaaniillee ragaa irratti bahuudhaan murtoon kun akka irratti darbu taasifameetu jira. Egaan oduuf odeeffannoon keenya guyyaa har'aaf qabannee dhiyaanne kanan gammaa turanitti fakkaata. Daawwattoota keenyaan waliin turuu keessaniif galanni keenya guddaadha. Qophiileen FiB hafan itti ufaniiru daawwadha. Beenyaa Shiramuuf Daani'el Tasfaayee seenaa lammii ogummaa teeknikaatiin waliin ture. Yeroo gaarii.